Koof jechuudha. Shiboodis inni kan hin ufoo qubicha fi qaamni kiyya kun hundi na ciccitee jechuudha. Namitti maaluma natti goote jedhee. Ati san jetta amma nama dhiyoo kana deemee bakkuma sargii wayiitti waa nyaadhee akkasii dhuufuun irraa qixxeen beektu kun nama biran ta'u. Atiin qoostaa farsoon dhugaa jedhaa bar wallaahi billaahi jechuudha. Sitti maara sargitti waa nyaadhe gaaf osoo shakku kun amma bakka deemu mara burbur godhaa deema. Wallaahi shiboodistii bichaan ufoo qunnaa feeda. Qayyummaan kun qayyi takkaa nama dhibee ta'een argine an jechuudha. Ufi gaddaabadhee uf dolee namittiidhaani. Maaluma natti gootedhee mucattii naa qayyitee wal fidhee ijoollee waliin qayyadhe asuun faatii naga qabdi. Kaza bakka qaama fakkeetitu alarjikii qaba wannoodhaaf hin ta'uu naan jette bakka nakibi kana qayyaaf hin ta'uu naan jette. Hawaa wallaggaa natti deemaa fuulli isii waan ta'e kireemii faarmasii irraa bitatteen bar fuulli isii ottee kana ta'ee tortoree keessaa yaa'ee rabbi fayyise. Amni nama tokko waan gariin fedhu barru gumatti yaa Samiraa takka hin argine maa Samiraa takka illee namni alarjikii qabu hin danda'u. Qaamni alarjikii qabu qaamni kanaaf hin jira bara wallaahi abdii jechuudha na tuffatan malee akkuma waan doktoraa kanatti wanni ani ittiin himne hin jiru. Qaamni keessa yoo alarjikii qabaate maadaatii xiqqoof jettanii waan guddaa ofi fidden. Nama tokko bar sibiilli guddaan kun gogaa kana falaxee irraa kaasee gogaan isaa sun akka gogaa sareetii kawaa takka hin qabne kana kafa. Amma mirtiin ni hayyuti inshallah rabbiin kee hiriyaa godhu. Namoota tokko marfeensi waraantee qaamni kan kee ka torbee tokko si dhukkubu jira wal jala tortoree jechuudha. Tasa yoo ibiddi si gube torbee tokko torbee lama kasi dhukkubu jira. Shamarran keenya ammoo kana asumaan furanii asumaan jissanii tumaanii bakka. Xaxaa jedhan hin dhagayani. Ammoo dhaamsa shamarran ta'e dhaamuu barbaadu akka isin jirtanitti akka rabbi isin uumettu isin fuuna. Waan argitaniin fuula ofiin fixina. Wallaahi rakkoon qabu. An akka keetti amma noormaalii jaaladha. Maal rakkoo rabbeedha ka maadaa ka alarjikii namatti hin finne ka alarjikii nama luqqifne fiiltarii rabbi jira. Hin fayyadamtanii calliftanii wallaahi. An amma inshaallah ganni jiru isuma fayyadama. Waan takka ofitti hin dhiyeessu inshallah abbaan barbaade yoo monaaliizaa fakkaate waan barbaade dibate maal taatan isa. Wannummaan ofitti dibantuun faayidaa isin hin qabdu hattaa qoricha sadaliiraa fudhattanii isin kaayoo waa jettan fuula keessanii noormaalii as bayaa jettanii noormaalii fuula kennaan as ba'uuf jennee waan argine ofis sukkuumnaan nuti. Hin dibatinaa isin nuu taatanii noormaalii marii amma hafarsoon noormaalii jaalata. Abdii nama dhugumatti gaafa biyya jiru sanii shamarran takka amma biyya namaa deemtee saamunaa waraqaa keessa ba'uu sanii malee hin dhiqannu. Bulee duraaniin fardaan dhiqan tokko beektaa biyyatti isaan dhiqatte shamarri biyya keenya guutuun isii babbareeddu maashaallah. Jarana bishaaniin dhiqattee ummaan ta'e namaadaatiin qabdu bishaaniin dhiqattee obboleettiin ta'e ta biyyaa buhuriin qabdu wallaahi billaahi nu'umaa waan argitaan kan ofis sukkuumutu. Finniisni rakkoo biraati finniis amma haga qorsa habashaa fudhatan osoo dhiir habashaa. Deemaa wallaahi dhiirri tokko ka finniisa baay'isu jira rabbi kiyya kakadhe wallaahi harkumaanus. Ilaha illallah. Alerjikii qaba sunni alerjikii qaba. Ni salphanne. Wallahi waan fi nurra deemte. La ilaha. Suni amma rakkoon isaa maali beektaa? Sanillee qoricha gargaraan fayyadamina. Ila qorsa bashaa kanallee dhuu fayyadamina. Dhiirri akkasii ijaalaalee dhukkuba akkasii ijaalaalee jettee qoricha akkasiitti baay'ee sababa bira ga'eetisa. Waan ofii dhugaa namaallee hin jallisin gariin ta'a akka munaanii. Wallaahi abdii mee laali ka inni mataan isaa tokko bar fuulli isaa ka finniisa qabutu jira haa fuudhiisi sun. Wallahi dhiirri tokko harkumaanuu cabbattee achuma finniifni si baay'atu jira yoo qaqara ofirraa qabaatu. Yoo cabbattee dhungatee bareechu. Suni budaa qaba. Dhiira budaa qabdu sun. Sun budaa qaba hin nyaate. No budaa miti. Amma asli yoo achi harkaan cabbatte jechuudha achumaan finniifni fuularraan si dhala. Nuuzu billah. Iti godha ani sin taachaa isin himama waraabaa isin silaan beektanii jedhe. Doktor Abar doktor waggaa 27 biyya Chaayinaatti barate. Usiinu akkuma namni dabbanne beektii akkasitti. Namni irraa goruuf akkasitti hin dhiisinaa shamarran asli yaadda yoo argitan. Haadha faati kuni amma wannaadhaan siyaasa haati seenaa. Wallaahi hafarsa dhugaa sin jedha dhiira takka haati seenaa sii baatte. Finniifni si baay'ata. Yaa dhugaadha wallaahi. Shamara garii ta dhiira waliin ciiftee akkasuma gizee galte fuulli kun marti shifiniina hojjedha. Fuulli isii kun distii ta'ee wallaahi jaarsa kiyya bira bulee galeeyyetti gaafa akkana guyyaa shanii jaageetti irraan ol dhalee. Sun waan jiru sun. Itti dawwaltee yoo itti maal jedhaan beektaa? Sii ta'ee calliseedha. Bonna dhaabar nafa keessa siyaasaa jira jedhani jedhaan aga fuulli.
Fuula keessa siyaasaa jira booda si qulqulleessuu hedaa Rakkoon calqisi. akkasii dhikkoo ishee akkana fakkaatutti maal si'a beektaa farsoo? Yeroo tokko beektaa osoo sirriitti waan san hin qulqulleessini osoo ani waan san hojii san osoo sirriitti hojii san hin xumurin faa hojiin sun rakkoo garaagaraatiin qixxeetti addaan citaa deebi'ee wanni sun dhukkubetti Rakkoon ta'ee garaagaraa jijjiirama maal inni argaa. eega jaartiin dandeessi bira dhufte ka addaan citu addaan citi ati addaan cita jedha. Hin xumuramne yookaan rakkoo isiiti yookaan rakkoo isaati hin xumuramne wanni sun itti deebi'anii ilaaluu qaban. No no Ituu no qaban jechuudha. wallaa dhiirri garigariin jechuudha akkanuma danfummaan isiidha harkummaan isii gizee sirra bu'e bakka takka dubartiin heerumnaan maadaatii godhatte bar maadaatii illee isinumatu fidaa bar heerumnaan maadaatii godhatte diqqoo Dhiirri dhiira dhukkuba meeqa fida? Qoy dhiirri dhukkuba meeqa fida qoy? wallaa dhukkuba 12 ol fiduun ooltan rabbi na haa dhiisu maadaatii takka jedhe bukurii 2 jedhe gara kaasaa 3 jedhe naadini tokko sila qoy 35 jetti takka akkas taanaan kan irraa fagaatanii iyyuu Arafate. Kawanna hoo ishi bareeda hoo bareeda warri fidu kun gariin dhiira waliin raftee babbareeddee fuulli isii tottola. Tolchaa isaallee fidaa maal miidhaa bichaa manurra taasisan. amma keessattuu jechuudha dhiirri jechuudha gizee ifaan jiru ka bukurii minaamina fidu kun jechuudha ka dukkana keessatti jedha ka dukkana keessa nama waliin bulu na fakkaate ka ifaa keessa bulu homaan jedhu amma irra caala maammadoon Dubaayii maadaatii yoo fide malee takkuma tasuma maammadoo Dubaayii ka maadaatii balleessu rabbi nan garsiise shamarran Dubaayii fuulli isii dura qulqulluudha achumaa heerumti maadaatii irra dhale. Wayne sumeen faayyuu bare erga ba'uu eegalte xiqqoo fuulli isii shishifiniina malee gaafa mana madaa ittiin bahinsan bareeda turan. Maa sumayyaan fuulli fayyaa qaban argine agatti masanu Muhammad wannoo kana wayyaa. La haguma nama salaamte amma isiin jidduu tokko babba'uu turte nama salaamte xiqqoo shifiniinoo itti bargise wayi. Gara laafoo cabbatte achumaan maadaatiidhaaf wannoon kun irraan garagalte. Araadaan mallee laasaa jira. Maal jechuudha? No, gara laafoo rifeensallee fixaa bara. Hara nama. Gara laafoo naayyuun beeku ana. Jechaa yoo jiru nuti sumayyaan ta'e kan sana jirtu. Beelaadhaan. Wee. No akkas beekadha dhiirri maadaatii balleessiti jettanii hin rakkatin argaa rabbi maadaatii wayii tokkanni amma bukuriin fuula siyaanaa bar waan san isiin jedha ijaaza si buusuudhaaf haqaraa maal qorichi milkiidha muyyatti fuula balleesse ka fuula kan keessi balleessu gadi ka isaati xurra fuula si balleessu amma milkiin gara miliqe. Laa bari mucattii gadi bu'aa jedhee barre gadi bu'aa. Haluudha deemee dhaguutti argamaa sa'aatii 2 deemu sa'a tokkoo fi walakkaa